Okay. Uummata keenya galatoomaa bakka kanatti argamu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni asirra dhuftanii dubbataa jirtanillee guddaasaa galatoomaa jazaakumullahu khairan. Wanni isinitti immoo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhaanii balleessaa kiyyarrayyuu wanti isin dallansiise maayikii qabadhaameen adda deebisa sagaleen eenyu biraay. Ba'ee deebi'u sagaleen adda deebisa. Qoy mee Hamza kana wanni godha. Hamza qoy. Bareedaa jira. Saa qaba qo'ish. Okay, muutaran si godha. Mee ammoo dubbat maayikii qabadhaan teessuun maayikii qabadhaan san nyaata chiifte. Toofi mee. Ay, booni jedhin. Okay, nah. Amma sanuma. Gocha kirra laala amma bareedadha. Gocha kiyyarra jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti mufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame. Bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii. Sababbiin an akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamzaa Sheikh Jaabir dhiistanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastii irra taa'ee abbaan mana booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbe lamayyuu waliin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda ba'uu danda'a. Namni du'aanis adda ba'uu danda'a. Jireenyaanis adda ba'uu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar ba'uu dandeenya. Kun hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irraan turre yeroo online irratti deebi'u waan akkanaa kana laalee baay'ee tokko mataa kan koona qabachiisee mataa kan koona dhukkubee jedhe. So namni badii tokko yoo ani dalagee namni hundumtiyyuu gaafa online irratti deebi'ee badii kiyyasan kaasee dubbachuu qaba. Namni hundumtuu badii kiyyasaniif deebii kennuu qaba. Okay, wanni sun guyyaa lama guyyaa sadi dura dalagamee jira ta'ee jira. Garuu namni hundumtiyyuu badii ishiin dalagdee kanaaf deebii kennuu qaba, yaada kennuu qaba akkamitti jedhee yaada. Wallahi waan santu na aarse isiniin kun isarratti wallahi miinaa guddaa taphattanii wallahi yeroo hedduu jechuudha. Kunis hin dhufaa si gargaara jedhaan, sunis hin dhufaa si gargaara jedhaan. Ana sumuni takka akkana gootan hin barbaadu. Wallahi sumuni cabduu takka jechuudha. Ani hin barbaadulleedha. Gargaarsa keessan ani hin barbaadulleedha. Akkana gargaartanillee hin barbaadu. Maaliif jennaan isuma gargaara obboleessa keessan ka gargaara. Isuma jechuudha. Isuma miidiyaarraa akkana ta'u kana mee miidiyaarraa ol garii nu si gargaara nu bakka kan kee jirraa nuti si bira dhaabannaa jedhaaniti. Isuma qubsisaame isuma kana qalbii isaa tasgabbeessaa wallahi. Ani waan inni ittiin galus waan inni minaamin jedhu isaanii isinirraa waan takka illee hin barbaadu. Ani wanneen jedhu isumarraa dhaabadhaa jedha kan kiyyaaf immoo dhiifama isin gaafadhee jira. Wanti hafe yoo jiraate immoo ittiin deebi'aa isiniin jedha baarakallaahu fiikum wajjizaakumullahu khairan waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoome ulfaadhu booniyye gaabii takka si gaafachuu hin danda'a. Ifa mana godhe. Asumaan uummanni bal'aanii uummanni musliimaa yoo dhugaan amantii walitti qabaatanii musliima taatan waan takka beekaa. Namni Yesuus qaadee hin milkaa'u jedhanii arrabsaa jiran ijoolleen. Komantii ishii jalatti yaatanii isinii miti uummanni amantaan ishiin irraa dhufteedhaan maal akka jaatti dhaaddataa jiran hin beekan jechuudha. Odoo waan feetillee balleessitee bakka kana dhaala. Waliin an akkatti irra jiduuf bakka tana isinii galee bakka tana. Koi khadir sin galcha. Hamza me fodo me nar ka khadir si yadir nake.
Sini gade bakka tana beekaati nama dhiisaa. Dhiifama yatte dogoggorama yatte irra deebi'ee sini gaafadha takka takkatti beekaati. Akkamiin namni dhagaa jira kana mara darbafoo obboleeyyan kee namni boodu akkamiin deebi'ee sini islaama. Gara yaanii Iyyasuus kaadee milkoota Iyyasuusitti gantee. Maalirra dhaabbatteeti waan kana jette maaliif jette maaltu si jechisiise akkamiin jettee waan kana takka takka nu deebista inneeti si gaafanna suma. Bana dura. Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ummata keenya galatoomaa bakka kanatti argamu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo warroonni asirra dhuftanii dubbataa jirtanillee guddaa galatoomaa jazaakumullahu khairan. Wanni isinitti immoo akkuma sagalee kiyya dheengaddaa waraabdan sanitti sagalee kiyya kanallee naaf waraaba. Okay. Itti aansuudhaan balleessaa kiyyarrayyuu wanti siin dallansiise maayikii qabadhaa mina deddeebisa sagaleen inni biraay. Bayee deebi'u sagaleen adda deebisa. Qoy mee Hamza kana wanni godha. Hamza qoy. Bareedaa jira. Isaa qaba qo'ish. Okay, muutaran si godha. Mee ammoo dubbat maayikii qabadhaan teessuun maayikii qabadhaan san nyaata ciifte. Toofi mee. Ay, boni jechuun. Okay, nah. Amma sanuma. Gocha kirraa laala amma bareedaadha. Gocha kiyyarraa jecha kiyyatu namoota hedduu takka natti muufachiiselleedha. Bakka nan eegneettiin jalaa argame bakka uummanni kun nan eegneettiin argame dhugaa dubbachuudhaaf. Ani uummata kiyya wallaahi dhiifama isiniin jedha. Garuu immoo sababa maaliitirraan kaatee it's okay normal no kan jettisanii deebisii naan jedhanii jiranii warra asirratti argamanii sababbiin aan akkas jedheefi sagalee kiyya qofa waraabdanii sagalee Hamzaa Sheikh Jaabir dhiistanii jechuudha. Isatu warri gaafsan jirtanii yoo gaafsan immoo jiraachuu baattanii siniifaniin ibsaa jechuudha. Isatu akki jedhee gastiirra taa'ee abbaan mana booniyyeetii fi booniyyee waliin jiraachuu isaanii na shakkisiisaa torbee lamayyuu waliin jiraatanii ji'a lamayyuu waliin jiraatanii jedhe. Wanni sun dhugaa dubbachuudhaaf kun qadara rabbiiti. Namni guyyaa tokkoonis adda bahuu danda'a. Namni du'aanis adda bahuu danda'a. Jireenyaanis adda bahuu danda'a. Kun waan namni namaaf murteessu miti qadara rabbiiti. Ani abbaan manaa kiyya waliin yoo jiraanne ni jiraanna. Yoo rabbiin immoo waliin hin jiraattan jedhee akkanumatti qilleensumarraa nu gargar bahuu dandeenya. Kun hin beekamu jechuudha rabbitu beeka. Nama hedduutu wal argina jedhee osoo waliin argin dhabamatee jechuu wal dhabaa jechuudha. Tokkoffaa kana inni lammaffaa irratti immoo jedhee ani online irra turre yeroo online irra